Akkam jirtu har'a seenaa gabaabaa Kim Dong isiniif qabadheen dhiyaadheen jira. Amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jecha namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii fi laayik gochuun eegala. Gaazexeessaan viidiyoo kana waraabee Kim Dong Cheol kan jedhamu yeroo ta'u, viidiyoo kana waraabee sooshaal miidiyaa irratti waan gadhiiseef Kooriyaa Kaabaa keessatti hidhame. Kooriyaa Kaabaa keessatti hojii basaasummaa hojjetteetta jedhamuun waggaa 10f bakka hojii guyyaa jechuunis hojii ulfaataa akka hojjetu itti murtaa'eera. Shamarreen viidiyoo kanarra jirtu immoo torbanoota muraasaan booddee ajjeefamtee argamte. Kim gaazexeessaa yeroo ta'u kaameraa dhoksaa qabachuun shamarree kana waliin haasa'aa viidiyoo waraabe. Akkuma beekamu Kooriyaa Kaabaa keessatti eeyyamaan ala viidiyoo waraabuun seeraan kan dhorkame ta'eetu jiru. Kim garuu shamarree fuulli ishee dhoqqeedhaan gurraacha'ee jiru kana lafa qonnaatu isheen jirtu ishee waraabe. Shamarreen kun marga walitti qabdee illeetti soorti ture. Shamarreen kunis mana ishee yeroo dhiyootti akka dhabdee fi maatiin ishee du'anii karaatti baatee akka jiraachaa jirtu Kimitti himti. Kanarra darbees biyya ishee keessatti gochoota hamoo raawwatamaa jiran Kimitti himti. Shamarreen kun akka waraabamaa jirtu hin beektu. Yeroo haasoftus miira keessa seentee haasofti. Maarree viidiyoon kun waraabamee uummataaf yeroo ifa ta'utti uummanni addunyaa Kooriyaan Kaabaa biyya hamtuu ta'uu ishee beekanis uummanni ishee garuu akkasitti cunqurfamanii akka jiraatan hin beekani. Kim viidiyoo kana Kooriyaa Kaabaatii baasus inni garuu bahuu hin dandeenye ture. Kimis waraana Kim Jong-un qabame waggaa 10f bakka hojiin ulfaataa jiranitti ergame. Viidiyoon kunis intarneetii irratti gadhiifame. Namoonni hedduunis daawwataniiru. Anis viidiyoo kana akkasin daawwattaniif isiniif qabadheen dhiyaadheera. Daawwadhaa. Egaa daawwattoota keenya seenaa kana gabaabseen haala kanaan isiniif dhiyeesseen jira. Hanga xumuraatti viidiyoo kana waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii fi laayik godhaatii maatii chaanaalii kanaa ta'aa. Kanarra kan darbe viidiyoo biraatiin hanga wal arginutti nagaan turaa.